Nama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuuf taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanii fi nageenya jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas nagaa ooltanii ani nagaa gootan oole mee maal fakkaata ramadaanni maal isin qabeessin jedha na bira hundumti isaatiiyyuu bareeda akkasumas immoo mee har'aa nyaata bareedduu ishee waliin hojjetan maal gizuma hunda nyaatuma isaanii bichaa hojjenna ofii keenya fisiisee tokko ofii yaadachuun kanuma jiru garuu hojiin isaanii dhukkeen irraa kaase malee maal hojjechuu hedda jechuun keessan hin oolu shunkurtii kiyya kattafadhee jira haala kana shunkurtii kiyya kattafadhee kanaan jira zayitii ana zayitooniin itti godha maaliif zayitoonidha shaggaadha beektu zayitiin isaanii dinnichaan xabbasan kun Lislis nama godha sila ta'eefu zayitii kanaan hojjetanna maal hojjetachuu heddaa yoo hojjettanii waxii shiroo sana hojjetachuu barbaade maalitti gootee hojjetta waxii shiroo hojjechuu duraanuu hin beekna jechuu keessanii nafu anumaallee itti gochuun barbaanne garuu wanni itti gochuu barbaade kaarotii jechuudha kaarotii haala kana faaqqadhee kanan jira kaarotii akkanatti faaqqadhee jira asitti dammoo timaatimii qopheeffadhee jira maalidhaaf faaqqee yoo jettan kanaan jechuudha karanaa kana dirqamni gootanii fiffiqqi gootanii kaarotii kechan faqaffaxanii akka inni isiniif bullaa'u booda maal gootu shunkurtii kechan wajjiniin bilcheeffattu jechuudha kaarotii kazaan buhaala isin qimamii barbaadanitti godhachuu dandeessu qimamii namni tokko namni qimamii hin jaalanne sin jira on jaalanne dammoo shunkurtii qullubbii fi gijimbila jechuudha namni shunkurtii qullubbii fi gijimbila asitti qopheeffadhee jira garaan isa cafa jechuudha haala kanaan amma shunkurtii keenya haala kanaan hageenya nu bilchaatutti akkanatti qadaadneetoo ni dhiisna jechuudha ammaa fi amma haala kana shunkurtiin keenya nuuf bilchaatee jira amma wanni itti godhannu maaliif kaarotiin kun akka nuuf bilchaatuuf jechuudha kaarotii keenya ittiin godhanna jechuudha kaarotii keenya fi shunkurtii keenya akka inni nuuf bilchaatuuf waliin haala kana waliin hin geenye maaliif akkuma shunkurtii kanatti xanakkara sila ta'eef kaarotiin dirqama bilchaachuu qaba jechuudha dirqama haala kanaan akka inni nuuf bilchaatu goonee gaazii jala innis gooneetoo dhiifna jechuudha akka kaarotii fi shunkurtiin keenya bisilli jedheetoo nuuf du'utti jechuudha maaliif kaarotiin vitaaminii siin qaba of keessaa dammoo nyaatallee gallaalii mi'eechuu jechuudha durii keenya gizee Itoophiyaa jirru san qallaalii kanan hojjennu wanni hunduu biyyuma ofiitii darbe dhugaa rabbii jechuudha haala kanaan jistii xiqqoo takkatu jira ishiitti yoo waxii kaarotii kana maazariin hojjette wayni akkatti ishii mi'ooftu waxii shiroo wayne hundi biyyuma ofiitii tafee garuu biyya ormaa keessatti ka mi'aa baatee midhaan namatti hin jedhu maal goonaa miti akkasiisin hin jira amma gaazii jala qannabsine haala kanaan hin dhiisna jechuudha gahee shunkurtiin kunii fi timaannoon kun bilchaatutti shunkurtii fi kun nu bilchaatutti haala kanaan qadaafneetoo hin dhiisna jechuudha daqiiqaa muraasaaf ammas amma haala kanaan bilcheeffannee jirra amma wanni nuti itti godhannu barbaadee keenya itti godhanna jechuudha haala kanaan barbaree dhugaa shittaan isaa bichaan akka ta'e
حيوان وفي وفيها نلقى بربر مزمي بلوم وتكوني بربري في بربري توبياتي شتان سابي كانوا نمزا لقى نياني وفي باين راسنا وجد ربي بشان اللي يلقى نمبي وفي تمي آخن جرسن نبوميدا حالا كنانا ما حالا كنانا حكناتي سيني بالكادا يجور شنكرتي في ينون حالا كنانا بني جديتو بالكادا يجور قاروتيني حالا كنانا قبل جيفتاني راوتاني اما وني سوني تقوشو قواتاني شنكرتي تقورانا يجور شنكرتي قلوبي كوني شنكرتي قلوبي لا جنبي لا يجورا Askee jedhamu kuni qimamii isaan asitti biyya kanatti lukkuudhaan hojjetanii xiqqishuma ishee itti birgodhan jechuudha. Haala kanaani shittaa baay'ee namatti tolu qaba sila ta'eefu. Jisti gadi taayimaa kaattaa. حالا كنا كان جستني ولا هم قبلنا دقيقة ويتي فكنا تقدرني أما حالا كنا كنوتي فكنا تجرا أما وني تقول تشوكمنو تيماتي ميكيا كتفت تجرا حالا كناني تيماتي ميكيا itti godhanna jechuudha. Timaatiin keenya haala kanaan itti godhanne haala kanaan daqiiqaa muraasa fi akkanumatti inni ifna jechuudha. Akka inni nuufi timaatimii fi anoon akka ol qabateetu bilchaatuuf daqiiqaa muraasa haala kanaan inni ifna amma gaazii duraati irratti hin dhiisnu jechuudha. Gaazii xiqqishuurra godhan. Kunooti haala kanaan amma timaatimii keenyas hundi isaatiiyyuu bilchaate kagaru natti fakkaata. Haala kanaani shittaan isaatiiyyuu Itoophiyaa jedha dhuga wayyoo ohii hojjettee ofii keetiitiin of jechaa naan hin jedhina. Akkasii sirrii jechuu jaaladha. ይሄንን ይመስላል። አሁን ውሃ አድርጌበት ለሽሮ ማለት ነው ትንሽዬ ውሃ አደርግበታለሁ ማለት ነው። ለምን እንዴ ለብቻው ይሄ ብቻ መበላት አይቻልም። ስለዚህ ውሃ እንድናደርግበታለን ማለት ነው። እንጂ ትንሽዬ ውሃ እንዲያርግተን ይሄ ውሃ ተንተከተክ ትንሽዬ ሽሮ ልናደርግበታለን ማለት ነው። ብዙም ሽሮ አስፈልግም ትንሽዬ ሽሮ ብቻ አደርግበታለሁ ማለት ነው። እንዲ ለምን እንዲ ለብቻው ማበላት ስለማይመች ትንሽዬ ሽሮ ጣል ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ከነፈካተ ቃሙሽራ kunuuti haala kanaanamma bishaan kiyya tantakattakee jira xiqqeejje shiroo kiyya tinisnisse godhadha jechuudha.
akkasii isiniin jedha kun haala kanaan hojjetadheetu jira asiniin jedha kun akkanatti furdistaniitu hojjetachuu ni dandeessu jechuudha isinis dammoo hoya viidiyoon keessa siin jedha share gochuun hin dagatinaa aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii baay'ee siin jaalladha baay'ee siin kabajja asiniin jedha uummata qashtii videoon biyyaarra kana fakkaataa asiniin jedha.